ilmoo qabdi ari'atteetti jaarsa hundayyuu mana hidhaa jira tokko. Baraka akkam nagaa. Ani akka keefaan Oromoo katabuun beeku but ani bakkee dubbadhullee akka dubbadhullee hin beeku. Onni tiyyatu madaa'ee jira. Gabaabumatti yoo dhugaa yoo si hime nama waa godhe nama jaaladhuuf waa godhe ima godha. Wallahi Ramma kana I was booyuutu ture. Anyway, arra heeranii qabdaa heeran si bira jirti. Heeran giftarii kee guddaadha. Yaana. Ani osoo nan beekin. Ubaa kuttee dhiite himu. Mizaana ati nakeette irratti nakeette nummaa kee osoo hin beekin. Arra heeran argannaani yoo dandeettillee itti hime akkaawuntii kiyya haa cufadhu. It's okay. Mubarak. Ani mube agama akkasii jaaladhu agama akkasii. Waan akka kun qobalchiisin. Qabuun beeka. Warri itti dhiyaatan sooftii kennaaf akka bichuun baadhu. Maybe anumatu TikTok kiyya ofirraa balleessee guyyaa tokko yaadataa ta'a. It's okay. Wallahi si yaadadhu. Bilookii si godhee qaata. Bakki ani si eeggadhee sin arganneef. Nan argattu. Ragaa baate. Yaadna sa'aa filsaad. Ani maybe qarshii. Maybe anumatu TikTok kiyya ofirraa balleessee guyyaa tokko yaadataa ta'a. It's okay. Bakki ani si eeggadhee sin arganneef. Yaadna sa'aa filsaad. What did you say? Ani maybe qarshii. Ameerikaa dhufuu yaadda uumee jira. Namira dhaabbataa. Yaadini. Wai. San sirraa dhaabe. Bakki ani si eeggadhee sin arganneef. Yaadna sa'aa filsaad. Ani maybe qarshii sappoortii si godhe. Ani immoo namira dhaabbataa si eegaa ture. Maali? San sirraa dhaabe. Nakkibu. Namni yeroo dubbatu hin danda'u. Sababa keetiitu namittiin sun faayos bakkuma ani deemin arrabsiti. Tuna qaxaariin isaa jettee xiqqeessiti bakkuma ani seete. Wanna dibere ana. Nagaa wala rasa. Dhiifama gaafatee biraa galeera. That's okay. You know, text message sin keessaa naa katabde osoo beeti. Yeroo anta Bakka barsiisaa sanaaf hin deebi'e. ወይም መንጥስዬ የሚባለው የሀሰካት Baaqaa dhaggeeffadhaa laalee bakkeetti. That's okay. You know, text message sin keessaa naa katabde osoo beeti. Yeroo an text message san isii dubbisna yeroo dubbisu imimmaan kiyyatu bu'e. Galatoomii waan naa gooteef ani san sirraan eegganne sokkee umara kun hin jiru jennaan taatee ani bakkee deeme mara si argaa nama sappoortii ati gootu mee fiiliingii ati yeroo namaaf akkas gargaartu yookaan namaaf akkas leenca namaa darbitu fiiliingii qabu sana akka ati sitti dhagahamuuf jedhee siif godhee nan jette faayu. Anyway, waa sitti himuu fi osoo waan tokko hin godhin Barsiisota. barbaada. Namni bira waan fedhe waan kee waa see TikTok kana keessa haajaa irraan qabu. Barsiisa OBM መንጥስዬ የሚባለው የሀሰካራም አረቂያም ጫታም መቃ kiyya deemeetiin amma mana barsiisaa qacaacasan mana ይሄ HIV ማስታወቂያ ቤት ኮመንቲ ከታቢያ አረገናማቱ ነማነት ይሄ bilbilee isaan sadii isaan jibbaa ሙንላይቲ ማርቆስ wantiya ምናምን Barsiisaa Oromummaa intala keenya jechuudha akkamiree. ሙንላይቲlee ብሎ Akkamiree waan isiin jette guutuu isaa footoo keetii wajjin maxxansu akka ijoollee maxxansitu ajaju. Barsiisaa hangaruu si kabaja miti. Si shaliin siin jedhaati. Yeroo na bira dhufte mubee kiyyaa siin jaalladha siin kabajadha. Membarii mana kootiti. Yeroo muna biraa deemte dhimma kiyya irraa softa. Kam daanaree
wanni jedhan dhufte ka beeksisa HIV ti siin jette obboleetti teenya kanatti jedhaartu kun qacam footoo keetiifi bakka siin jette kana sii gaddisuure seenaan ilminyaatti beeksisa ati beeksisa HIV siin jette kaan immoo sagaleedhaan sii fudhadhee fogas qacam jedhaa beekta dhaggeeffadhaa shamarran keenya shamarran Oromoo arguu qabdu shamarran Oromoo gaafa bultii ijaarratti wanta ti dhiiratte jala jaltu finyu jala jalta taanaan mubaarakiin bira keenya nan baasa eeyyee nan baasa tokkoon kee dhuftee jala jalteennaan keessattuu ka jaarsa qabdu jaarsa jala teessee ilmoo jaamana keessee dargaggeessa waggaa 27 qopheeffattee hangina gochisiisuudha yoon dhufe malee borimma maaltu ni baabeettu kayruu nan nufa waan dhufe malee kayruu keessatti of ajjeesa manaaman waa gaanaadha macarashaa irra maaltu dhufa viidiyoo dhufa an haati kiyya na deessee isinii na gumaachi fiyana isinii galee an dubartoota tiktookii irra ta'anii sappoort nama godhaa jiran kabajuufanii callise maalan godhe beektu rakkiftee jennaan dhugaa seette maal wallahi footoo kana jaalladhee miti jaarsi kun namni naa laaluun barbaadu ilmoo kun namni naa laaluun barbaadu kun oola fidiyaas kaayan taara hin argine asin fidiyaas kaayan diddi na gubuufi jette ngeessanii na gubuufi jette hin gubataa taa'e nagaatti ka jedheen boodee tararraa fuudhee bilookii qarxanitti godhe dhageessanii maaliif gubachuu siin barbaadu na dagatteetti siyaana waan jiir miimoorii naam jettee waan tokko baaftee maxxansaatti miimoorii wayiin qabu telegiraamiidhaan bilookii miti anaafisi telegiraamiidhaan bilookii miti ammayyuu sa'aatii kanatti maaliif ilma namaa ta'anii na jaallatti mucaan kuni haga maaliitti beektu kan dawwalamaa ture haga meeyi lamaatti last kun ana ashangullitii gara erge waan erge fanatu beeka sobaa jettu telegiraamii si fiddee kakooti kana dawwallaan narraa kaasuu didde ka jedhu meeyi lama hin dawwalleefa jettu kanaafi aggaataamii yaa ilma namaa mubaarak nama barbaaddeetanii sappoortii yoona gootu ta'e sappoortii nan godhina hin argine isaan giftaroonni hedduun asirra fayyeen takkaa fayyee beektu fayyeeni maallaan jette beektu tiktookii irra mubee jette feesbuukii irratti si arge isati ummata kootii waliin dhamaatu jette dhageessanii paartituu warreettanu sabaraaka ummata kootii waliin si arge isatti dhamaatu arrabni ga'uu paartuun boruu dabarsaa eessumaanan waa sii godha jedhee tursi barbaaduun tiktookii irratti si arge jettee anaaf idirisii taphataaru leenca anaa adabbiirra jiru leenca kenne jettu taphnee galin jabaadhu tapha eegalee dheetarii tapha eegalchisee leenca naa buuftee sappoortii na goote wanti yaanis akkasuma kanan godhe jechuun hin barbaachisu ummanni nama beeka waan ta'eef garuu arguman biyyaa ba'e ka dirmartus ta'e wayyaanee kuffisuuf waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin wannan uummata Oromooti Sudaan keessa taa'ee hojjetaa ture maal isa jedhu akka ka dirmartuu dhufee ganda tiktookiyaan yoo danda'a garuu annan sodaadhaa kanatti dubbachuu mesenjera waliin qabna daada walaa anuma asirra jiru faana dawaleen nan jala kaasaa sin agarsiisuun danda'a ka dirmartuu nan barbaada tokko dubbateera feesbuukii irratti warri feesbuukii isaa qabdan suuraa kiyya maxxansee dhugaa jirtu dubbateera waa'ee kiyya yeroo danu tu ganda tiktookiyaan dhufee ka jedhu wayinatti dhaga'ama garuu ganda salphinaan akottuun jedhuni annatti ulfaata yoo ka carraa ta'e warri isa beektan gurbaan viidiyoo hirkaa fuutee maxxansitu sun yoo dandahame ka dirmartuu bakka haqaatti tuunaa dhufe gaariidha tokko Sudaan keessatti gaafan feesbuukii hin qabne an eenyuun akkan ta'e ka dira dubbatu Fayyisaa Furii dubbatu Fayyisaa Furii gurbaan Dubaay jirtu jirta mee gurbaan fira Fayyisaa Furii Dubaay teesse Mubaarak jedhe bilbile konsartii Fayyisaa qopheessine jirra waa'ee keetii jedha Fayyisaan natti himee jennaan maaliin buusinaan jette sun jirta ammasi
Nafisa Abdulakum ga jolle ganda ti gatite di sasi. Artistoon Oromoo kalas Abbabaa Dhugaasaa adda biyya intanaa jira. Biyya Kaanadaa jira. Fiduun danda'a kuttidhe beelameefi. An kaleessa tu TikTokii hin jiraatin, tun Feesbuukii irra iyyuu hin bahin, tun hin beekaminanii waan na beeksisu hojjedhee jira. Hadda maaliyyuu yoon dhaabe yoo adda jireenyi koo dhaabbattee du'eeyyuu seenaan qaba duubatti. Akka keetii akka ebeluun sirba balleessetti Oromoon. Gese seenaan qabaan seenaatiin beenne danuu gadi ba'uu deema kan biyyaa kan Suudaan keessa. Miidiyaa irratti haasa'a Kadir Martuutii Mubaarak Musammaa akkam ture kaartuun keessatti. Siyyoo akka addaatti maal sii ta'e dhuguma lubbuu sii kenneeraa jedhaani. Siif jecha lafarraa harkifamee rukutamee jedhameeraa jedhaani Kadir Martuutii. Kottaati ajandaa na godhadhaa. Gaafa sana TikTokiin nu fayyadaadhaan. Gaafa sana TikTokii waan jedhamu dhuftii achirratti giiftii walii kennamaa kan namni hinaaffaan dhudduu isa gubu. Kan namni natti naaffisu wayii hin jira jedhee miti himan. Wallaan appilikeeshiniin takkanaan nu fayyada yaadeen beeku. Siigalee huqama duruman qaba. Lubbuu koo kenna. Yoo Kadir Martuutii dhaabadhaan yoo dandahame Rabbii jedha warri Kadiritti dhiyaattan. Dhugaa koo bartu Kadiriin viidiyoo tokko hojjedhuu nu kenni waa'ee Mubaarak jedha irraa naa fuudhaa Rabbiif rasuuliidhaati. Rabbiin biraa jazaa argattu. Viidiyoon Kadir Martuun hojjetee sinii kennu nama Oromummaa qabu gab godheeyyii anaa kabaja kennisiisa. Kadir Martuu kunoo Rabbii sodaadhaa viidiyoo tokko irraa naa fuudhaa daqiiqaa tokko. Rabbii yoo sodaattan. Viidiyoo daqiiqaa tokko irraa naa fuudhaa Kadir Martuu irraa. Waa'ee kiyya an natti ulfaata Kadir maalan ta'e Suudaanitti akkam jechuun natti ulfaata an. Waliin dawwallaa walii dawwallaa Kadir Martuu. Namni Ingiliis jirtan Rabbii yoo sodaattan dhugumatti yoo dhugaa jaallattan Rabbii sodaadhaa. Viidiyoo kana waraabaa Kadiritti erga. Kadir Martuu gaafadhaati badooma kiyya gaafa Feesbuukiin hin jiraatin gaafa TikTokiin hin jiraatin gaafa inaaffaan hin jiraatin gaafa qobaa kiyya. Ilmaan Oromooti Suudaanii keessatti lubbuu kennee imbaasii waliin Mahammad Tufaan biyya Kaayiroo Ijipti dhufuu koo wannan gammade. Mahammad Tufaa maal jedhaa ture? Wayyaaniidhaan jecha Mahammad Tufaa Interpooliin fuudhee ijoolleen Feesbuukii irratti na beektan. Sababii Kadir Martuun badee dhufeen biyya kana. Na gaafadhoo yoo barbaadde. Dhageessa. Na ajjeesisuudha Mahammad Tufaa. Kadir Martuu nyaatee ka'ee harkaa. Dhageesse biran jiraabaan. Waliin lafa harkifame akka sareetti Mahammad Tufaadhaan. Akkas jedhee dhufee asitti dubbadhee jennaan Mahammad Tufaa Interpooliidhaan fuusisee Mubaarak Musammaa wayyaanee dhagaa yeroo sana kan bulchu biyya bulchaa jiru. Biyyatti si galchiisee yoon si ajjeesisin jedhee natti dhaaddataa ture. Ijoolleen Oromoo Suudaaniif kan yeroo akkasumas Feesbuukii irratti na beektu ni beekti. Iccitii Mahammad Tufaa namni waa inni Kadiritti hojjete waa inni ilmaan Oromootti hojjetaa ture. Akka inni ijoollee shamarranii meeqa mana hidhaa keessaa baasee facaasee waa hedduudha. Walumaa galatti Oromoon haqa namaan dhossitu warri Kadir Martuu akka carraa ofii Kadir Martuu sitti agarsiifamee naangunoo itti namni itti agarsiifnaan ilaalaa jira ta'a. Yookiin immoo viidiyoo waraabdanitti geessanii mee mucaan kun Kadir Martuu jira yeroo heddu maali halaaqaan keetiif halaaqaan isaa jettu ta'a Fayyisaa Furii irraas akkasuma. Viidiyoo deeqaa tokkootiin Mubaarakiin ibsii jedhaa Fayyisaa Furii gaafadha. Innadha gadi yaa'ee na arrabsu kun obboleessu dubbiina kaasiftanii kayriyaan hojjedhe akkan dubbadhu nan godhina. Hadda ka wal ijaartee natti gadi yaate ilma Huseen Buunee kan Kaayiroo Ijipti mahakamaa fuuldura taa'aa tureen bara 2015 kunoo Kaayiroo Nasruun biyya kana jira. Nasruun biyya kana jira. Ilmoo Huseen Buunee warri haqa jaallattan ijoolleen Baaleedhaa dhaggeeffadhaa ijoollee Arsii ijoollee Sikomandoo dhaggeeffadhaa warri haqa barbaaddanuuf haqa jaallattan. Biyya Kaayiroo Ijipti keessatti bara birraa gammadee jiru sana ilmoo Huseen Buunee biyya kana keessatti gatameeti eessa ture beektu mana hidhaa mana murtee biyya kanaa jala taa'aa ture akkanatti gurraachoon abbaa fakkaatu akkasitti taa'aa ture mataa gadi qabate warri Ameerikaa keessatti nama qubachiise ilmoo jala bakka qubatu dhabe natti mi hojjette gadi baatee taasisuu hin dandeessu mataa keessa waan hin sidha'uu hin danuu qaba. Ankuma lamaa kudhaa afurii na seene
kuma lama kudha shan karaarra deemaatan arge mucaa kana oromoodhaan an jedhe eenjireeni an Nasruun jedhama warra Huseen Buuneetiin an jedhe rifadhe Huseen Buunee qabatamaan hin beeku sirba Shukurii Jamaal keessatti dhagaheera googilii rangale naafite maal taatee as teesse kun bakka mana murteetiin jedheni na biyyaraan faana nan jedhe qottoo deemaa jaajii keessa kaadhee mana kaadhe kanan godheef hin jedhu waan namaa godhan dubbatan hadha afaan qaba hundinuu gaafa Mubaarakitti duulu hundinuu tokko ta'e waanan godheefi godhee gaafa sanaan gandaan hin qoonne obboleesso jimma miti hin jenneeni an dhageessee kunooti yoo barbaadde sii fiduu hin dandaatti bilbiluu hin danda'an ragaan gandaan hin qoonne maaliin hin qoonne an nama gandaatii miti an oromummaa isaatiif ilma namaa ta'uu isaatiif gaafa sana baay'ee zo'ee rabbumatti irra na buuse malee nama abbaan abbaa isaa seenaa hojjeteef fudhatee galuutti nan gammade laayivii irratti birraa gammadii anaaf obboleessa keenya kana dabarse an hin beekamu yeroo sana dabarsee Mubaarak Musammaa galatoom akkas mucaa kana fuudhee galeera erkaan fuudha jennaan erkaan nan fuutu jedhe gurbaan birraa gammadiiti isuman na fudhatee gala jedhe gatamee jennaan barrii namaarraa bakka poolis xaabiyaarra na fudhatee gale jedhee na faana didee gale galgala dhagahanii dhufani namni rabshaa namatti kaasamu nama galateeffata ummata wallaahi mana kiyyatti rabshaa itti kaasan dhufanii warri dhufan akkamitti laayivii irra baasifte jarana ana danda'u bakka biyya lafaa kana irratti eenyuun jibbu ana